Burtee Saawudiin deemuu barbaada. Saawudiin akkamii? Baay'ee gaariidha. Akkam namni isaanii biyyoo akkamii? Warroota naan jettanii fi deebii keessan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Tusiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagaanaa jirtu anis nagaa kootii galata waaqayyoo isiniin jecha isinis baga nagaanaa taatanii egaa akka hordoftoota kiyya warroonni mana kanaaf haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a akkasuma immoo warroonni taatanii jajjabeessaa jirtanii hedduutu akkanaa galatoomaa ulfaadha waaqayyoo isin haa eebbisu isiniin jedha. Egaa akka har'a gaafii baay'ee na gaafate yeroon laayif irrallee jiru ijoolleen koomentiidhaan baay'ee na gaafate koomentii keessan immoo ol baasuu hin dandeenye ol hin baasne malee ijoolleen saawudii dhufuu barbaannaa saawudiin akkamii warroota akkas naan jettaniifan deebii qaba jechuudha. Egaa akka hordoftoota kooyi saawudiin dhugaa dubbachuu fi bareedduudha. Dhugaa dubbachuuf akkan saawudii qofan taa'e waan ta'eef an biyya biraa deebiin beeku saawudii taa'e yoo namni gaariinis hin jira gaariinis hin jira badaanis hin jira garuu homaan jedhu akka biyya kaawwaniitii miti akka keessattuu joordoonii fi beeruutiitii miti jechuudha. Gaafaati bareedduu taate waaqayyo immoo akkasuma mana gaariitti kasi qabu carraa keeti baqa amala kee qabaattee nama asii tuquun hin jiru namaan akka waliin namne amala yoo biyyatti qabaatan qabaatte tanani dhugaa rabbii dubbachuuf bareedduudha. Manuma mana jira kaayee inni carraadha. Carraan mana badaas nama ga'uu danda'a. Yoo manuma tokkoo fi ta'anii fi miti maaliif yoo isin jedhu kara seerati yoo dhufte bareedduudha. Seeraan jechuudha. Seera yoo isin jedhu karaa dallaalaa osoo hin taane karaa seeratiin seeraan guuttee paaspoortiin kee biyya kana dhufee asii si laallatanii namni si fudhatu sun immoo asii immoo lammata paaspoortiin biyyatti eegzee deebi'u inni sun seeraan jedhama jechuudha. Amma dallaala osoo hin taane seeraan jedhama. Isa seera yoo dhufte baay'ee bareedduudha. Asitti si rakkattu biiroo keessa taa'uun dhattu guyyuma ati dhufte isa si fudhatanii jechuudha. Yuma rakkinna yookiin immoo maatii saniillee እና gaafa seera keetiin dhuftee seera san guuttee gaafa dhuftee jettee wanta as bultuuf illee jiru seera si fudhatanii mana sanii seeraniin hojjetaa jechuudha. Afaan illee beekuu baattu akkasumatti barachaatuma si hojjisiisu waan biiroo wayitti keessa wayituu hin jiru jechuudha. Maaliif homa yookiin atillee amala qabaatte yookiin maatii sun illee amala qabaatte sisillee amala qabaatte fuudhanii biyyatti si buusu jechuudha. Bakkumatti tikeetti amma lammatallee muranii biyyatti si buusu malee horfatti singatan jechuudha. Gaafa seera dhuftan qofaana nama siniin jechaaf. Gara dallaalatiin gaafa dhuftan immoo baay'ee rakkattu. Dallaalarraan akkuma amma ijoolleen keenya rakkachaa jironi. Dallaalarraan baay'ee rakkachaa jirtu ijoolleen keenya keessattuu Saawud Arabiyaa keessatti baay'inaan rakkachaa jiru jechuudha. Hojiin hin jiru jechuudha. Walumaa galatti kanaafi karaa seeratti yoo dhufte bareedduudha. Seeraan hojjettaa. Homaa mati damoosas akkuma amalli kee gaarii ta'etti sii dabalu. Addisiin kan dhufamuuni kuma tokko addisiin ijoolleen addisii dhufanii hojii hin beekne jechuudha. Birrii kuma tokkoon hojjetu. Kan immoo nyaata akkas afaan fi nyaata beekan 200 dhufu jechuudha. Biyya kana keessatti jechuudha. Inna homaan jedhu garuu ani biyyoota kaanirra garuu kanuma filadha hanga tokko jechuudha. Maaliif hundaanis nama gaarii jechuu hin dandeessu. Haa ta'uti xiqqoo ishee seeratti isaati jira gaafa seera dhuftee seera seerri isaa xiqqoo hin ulfaata waan ta'eef namas waa godhanii dhiisuun hin jiru mootummaan asii jechuudha. Na sababa saniif isiniin jedha obboloota koo garuu bareedduudha dhugaa rabbii. Maaliif ijoollee baay'eedha kan as keessatti badeetu kan hojjetu akkasumatti dhokataniitu kan hojjetan baay'ee jira waan ta'eef agasuun daddararaa namarraan hin gaanii achi qabnaa si qaban malee hunduma caalaa karaa seeratiin osoo hojjettee baay'ee bareedduudha. Karaa seeratiin isaallee seera sodaatu waan ta'eef seera yoo dhufte si kabaju yoo ati amallee qabaatte akkuma nama isiniin jedhe tikkeetti si muranii biyya si buusu. Biyyatti si galchuu malee asii achi si oofu hin jiru jechuudha. Gaafa immoo dallaalarraa dhufte yoo amala qabaan ta'e amma biirootti fuudhanii jirgamsi godhu jechuudha. Bakka maaliif bakka birrii ofiitiin dhattee bitatte malee wanta ishiin seera fidattee seerri ishii gaafatu tokko hin jiru jechuudha. Inna seerri ishiin gaafatu gaafa biiroodhaa dhaqxee shuma birrii ishiitiin bitattee fidattee dhuftee akka barbaadde si gochuu dandeechi. Okay? Gaafa biiroodhaa si fudhatte dallaalarraa gaafas fudhatte akka barbaadde si gochuu dandeechi akka barbaadde sitti baacuu dandeessi jechuudha. Kanaaf karaa seeratiin yoo dhufan Saawudiin bareedduudha. Gara seeratiin waggaa 2 isaa guutuu tokko isaa guutuu seera keetiin guuttattee paaspoortii kee siraatan baafattee biyya kana dhufee
asii biyya asii namni si fudhatu sun immoo asii maqaa keessan qabatee ganaa lammata Itoophiyaa deemee Itoophiyaadhaan immoo ati fudhattee dhufte jechuudha. Akkasitti paaspoortiin kee jechuudha. Dura paaspoortii kee tas dhufee si fudhatanii deemu akka hin dhufetti. Akkuma fiigaa dhufetti asitti maara. Akkas jechuudha. Haala isaanii baay'ee bareeduudha. Maaliif ijoollee akkasii baay'ee galchaa jiran. Ijoollee bakka yoo amala qabatanii seeran kan dhufan ta'e bakka tikkeetti umuranii galchuu jechuudha. Amma akkasii siin jedha bareedduu kiyyaa dallaalarraa siin jedha obboloota koo ijoollee baay'eetu na gaafate kanaafin ishee innaa dallaalarra immoo karuma feellee ta'u seera wayyaa siin jechuu barbaade yoo dhuftanii hojjetachuu barbaadanii bareedduudha. Humaan jedhu akkasitti hojiin illee akka kunoo biyya keenyaas akka biyyoota biraa sanitti hir'isiin godhan jarri kun keessattuu amala yoo toltee fi amala jaalatu akkasuma ijoollee isaanii jaaladhu akkasuma wajjin kokkolfi beektanii miti bakka kan hinjiraa bee haraka ta'u tokko hinjiraa miti sobaniituma saaffaarattee akka namatti himachuu goote jechuudha. Tarakaata goote ta'e ijoollee isaaniis tarakaatatti goote bakkaas jaalatu. Bakka hojii baasuu oba keetti seellee gubbate bakka sobdiitu miti kokkolfalteetti. Yoo nyaara guurtee daa'ima isaanii kan jibbitu ta'ee ifattu ta'e ila daa'imti isaanii si ifatte taanaan daa'ima isaanii ati jibbite taanaan isaanillee akkasumatti si qabu. Daa'imti isaanii qabnaan maatiin summara deessi qaba jechuudha. Daa'imti isaanii si jaallannaan maatii summara deessi jaallata jechuudha. Ani soodii akkasitti beeka. Dhugaa rabbii jechuudha. Amma dhugaa dubbachuuf amma mana deemutti daa'imti na jaalatti nan jaalladha daa'imallee. Bakka waanuma daa'ima ta'a jaalladhuuf ta'uu loolu na jaalatu dhugaa dubbachuuf. Hundumatu na eebbisa bakka naan beennillee na eebbisti. Maaliif beektani? Daa'ima sannan jaalladha daa'ima isaanii bakka hin beektan kaara gaatuma goota ofitti qabdee fa'aa akkas qoqqootanii miti bakka gaafa san si jaalatu jechuudha. Walumaa galatti bakka faxajjetteetuma hojii keetis ajajammoo tokkoffaa keessattuu gaafa waa hojjedhaa isiniin jedhanii ofii keessanii ajajan eeggatinaa. Ajajan eeggatinaa. Kootuu fuudhi kootuu akkas godhi kootu akkas godhi akkas hin jennu. Bakka dhaqaa lallaalaa yoo isaan muzee nyaatanillee bakka dhaxxanii daar jettanii dallaaltanii wanta jijjiiru tokko karaarraa kakkaastanii ofii keessanii yoo beektanii hojjetanii manallee sitti gallakkistuu ciqiciqiin qabdan gaafa san akkuma bakka maatii keetitti mana keetitti gaafa qabdu araboonni sitti gallakkisti. Ani garuu akkasitti hin beeka maaliif gaafa ati sirriitti hojjettee bakka ofii keetii beektee hojjette si ajajan jechuudha. Garuu si ajajnaan kan guyyuma hunda si ifattillee dhabeettee si ifachuu dandeechi ati guyyuma hunda hin beektu waan akkasii jedhanii nama hin beektan maal gabaree biyya keenyatti waan godhan gisee tiseewwan biyya keenya waan godhu hin beekna miti gisee tokkicha akkasoo goote akkasii hin gootu waan akkasii jedhu ni miti. Innaa kanaaf yeroo tokko kaayoo akka malee ati zuma hunda ajaja eeggattee si ifachuu danda'u jechuudha. Kanaaf immoo ajajan eeggatinaa walumaa galatti jechuudha. Ajajan eeggatini ofii keetiin beektaa akkuma mana keetiitti bakka agartee akkuma mana keetiitti hojjettee akkuma mana seetti qabdee ajajan eeggattuu wanta kee hin beekta wanta ta'ee fi wanta hojjettu waan mana kee keessa waan mana kana keessa jiru waan hundaa hin hojjetta jechuudha. Nyaata yoo hojjette immoo nyaata isaan gaafatteet wanta isaan barbaachisu hojjettaa. Mana kee wanni isaa qulqulleessi yookiin kana qulqulleessi hin jettu ati bakka xuraaya agarraa qulqulleessu guyyaa hunda yoo sagantaadhaan qulqulleessu isa guyyaa hundumaayyuu qulqulleessuudha bakka wanta ati guyyaa hunda beektu hundumaayyuu isa hojjechuudha. Kanaan boodatti immoo nyaata yoo hin qaqayyaru waan ta'eef hin beektanii nyaata san immoo isaan gaafatti hojjettaa. Nyaata har'a maal sin barbaachisaa raati maal sin barbaachisaa misaa maal sin barbaachisaa qorsii maal sin barbaachisaa jettee gaafatti hojjetta. Kanaan booda araboonni immoo hin beektan dhugaa sin jechuudha. Saudi Arabiyaan immoo sirriitti nyaata kana jaalatti ijoollee. Dhugaa rabbii nyaata jaalatu isaan. Ati harka kee bareeddee nyaanni kee bareede taanani Saudi Arabiyaan si jaalatti. Dhugaa rabbii si jaalatta. Mannu si jaalatti. Si jaalatti waan argeef si jaalatti. Yookiin immoo nyaanni kee hin bareedne yoo ati akkas uffatte si jaalatan. Biifama jidduudha addaan kutee abbii sana rabbashtii jechuudha. Innaa kanaas immoo jennaani gaafa ati nyaata hojjettu jarri si jaalatti. Jarri garaa jaalatti dhugaa kan akka soodii nyaata jaalatu hin jiru jechuudha. Dhugaa isin jedha. As nyaata beennaan baay'ee mana qulqullina kana ilaalanii ibsaan. Nyaatuma kana bakka isumaa bakka 50tti bilbiltee kunoo ittimaa ooltii jechuudha magaalatti. Gaafa ati nyaata babbareedduu kana hojjette jechuudha. Innaa akkas isin jedha. Kanaaf akkas isiniin jechuu barbaada. Maan jedhu gaariidhaa isiniin jechuu garuu biyyoota taawwanirra maan jettu bareeduudhaalleedha. Yoo amalli kee tole baay'ee bareedaadha soodiin jechuudha. Akka kootitti filadha malee akka namaatti hin beeku garuu akka kootti bareedudha. Amalloota isiniin jedhe kana tolte taanaan
jarri kun baay'ee bareedaadha jechuudha. Sintuquun beekani akkasitti akka namoota biraa waan hedduu sirraa dararuun hin baran. Innaa akkasiin jedha kara seera keetiitiin dhufte taanan jechuudha. Sinin jedha obboloota kooyi akkasuma kan yaadaa qabaattanii qeeqoo qabaattan komenteetti barreessuun dagatinaa. Akkasuma warri haarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaaniin nu jajjabeessaa. Akkasuma warri nu jajjabeessaa irratti hedduutti akkanaa galatooma ulfaadhaa waaqessinaa eebbisuu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti kanumaan turtii gaarii isiniin jaalladha obboloota koo.